إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا كمل في بكملت من أجسني ربي بكملت رهيات النفودني سجودك ست رهيات نرها بس جنة. السلام عليكم ورحمة حمام الله وسط وطقا وبركاته. يموتچو علي جاياچوات አይደል حمام ውስጥ ሽንት ቤት ውስጥ ወጥቃ የሞተችው አለች ይሄኔ ወይ አሟታል ወይ ቪዲዮን ሚዲያ ረደማ ጅርቲ አርጉኖልተኒ ከሰቱ ገማ ወራ soddaatiin jechuu gara amaariffaatiin baay'ee wal jalaa fuudhanii oofaa jirani. Haa ta'uti garuu viidiyoo kanarraa waa lama hubatama. Baarakallahu fiikum. Anas dabalatee jechuudha. Yeroo ruhiyaan jirrutti yeroo fayyaa qabnutti rabbi si haa araaramu obboleettii teenna tana jechuudha. At least ji'a kana dura akkuma keennati maybe guyyaa 3-4 durallee akkuma keennaati dalagaa jirti. Duutiin atti dhiyaattee hin beektu, guyyaa 2-3 naaf hin beektu. Akkuma keennaati khayrii fi sharrii dalagattettu rabbiin si haa araaramu, rahmatti si haa godhu jedha. Viidiyoo kanarraa maaltu baratama? Wal jalaa sheer godhanii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jechuu osoo hin taane miidiyaa keenya yeroo nu harkaa qabnutti, yeroo harka keenya hin qabnutti maal irratti waraabbataa jirra, maaliin isa caqasaa jirra ka jedhuuf nama gamaggamsiisa wallaahi. Mucaan tun amma odoo boruu iftaan duu heddaan waan namatti himamu akka cidhatti namatti akka cidhaatitti himatamu taate wallaahi akkaan qophoofte waan silaa qulqulleeffamu hunda qulqulleessite nama balleessite hunda dhiifama gaafatte, laakiin hin danda'amu guyyaa azalli nama bira ga'u. Mucaan tun amma viidiyoo dura argitan san irratti sirba irratti hiiteeti kan gadi lakkiste TikTok isii jala jira jechuudha. Ruhiyaan isii kuftee waan taatee hojii hammamuu keessatti duutu argan jaanii. Rabbiin isii haa araaramu. Wanti irraa hubatamu TikTok kenna ta'e ayyi miidiyaa akka fayyadamu hunda of eeggannoon akka fayyadamu. Wallaahi yeroo azalli nutti dhufnu abda ilman beeynu. Qanii rabbiin bira dhaynu hin beeynu. Rabbiin bira immoo yoo rahmata ofiitiin jaannata nu galchi malee silaahi dalagaa teelan jaannatan gallu haa ta'u malee dalagaa akkatti amma akkaasatan akka miidiyaa kun fa'a ta duuba namaatitti haftee namni tokko balleessuu hin dandeenye ta nama darartu tana irraa of qusachuu waan harka keenyan dalaynu tana jechuudha. Taan rabbiin rahmata nu haa godhu. Inni duraa kana of eeggannoo nu barbaachisa jechuudha. Miidiyaa waan duraan keessaa qabnullee waan duraan sheer goonellee ofirraa odoo balleessine bareedduu siniin jedhani. Lammataa immoo of eeggannoo yeroo hammaama qulqulleessitan asiidoota garaagaraatiin qulqulleessa namni. Asiidiin lamaa yoo walitti naqame nama ukkaamsutu jira. Fakkeenyaaf asiidii filaashii fi kiloroksii walitti naqxee hawaan tokko yookiin immoo qilleensi tokko hin seenne yoo hammaama akka dhiitu taate nama garii bakkuma sanitti ajjeesee gaggabsaa yoo namni dafee achi hin fuudhin filaashii mataan isaatuun ajjeesa. Filaashii jechuun kiloroksii irraa humna qaba, namni hin beekne hin jiru. Rabbiin isin haa eegu. Yeroo hammaama qulqulleessitan yoo xiqqaate shaffaa qabadadha. Yoo kun hunduu hin jirre immoo shubbaa qabadadha. Shubbaa kas hin dandeenye karra hammaama banaatii dhiqaa. Ruhiyaa teessanii ragaa ga'umsan gahiinaa isiniin jedha. Rabbiin bakka jirtanitti isin haa teessu. Kanuma lamaan isinii dhaamuu fi keessattuu ijoolleen yeroo ammaa biyyarraa dhuftan jechuu of eeggannoo guddaa isin barbaachisa. Ijoolleen tana jechuudha ta haarawaa biyyarraa dhuftan ta'an asidoonni ta'e hubannoo hin qabne of eeggannoo guddaa. Ammallee warri duraan as jirtan nama jadiida as biyya kana dhufe beeytan billah alaykum akka of eeggannoo guddaa godhu. Telefoonan leentaatu nasihaadhaama fi wallaalan itti agarsiisanii haa qulqulleessan malee odoo hin beeyne dawaa waan isaa hin beeyne ijoolleen akka biyyaa dhufaniin akka hin halaakamne akka ruhiyaa isaanii hin halaakamne akka wal beektanii fi akka walitti dhiyaattaniin dhaama fi isiniin jedha. Namni nu ajjeese ruhiyaan ufiin duute maaliin ufiin duute Itoophiyaa namni hin dubbanne akka hin jirre beektanii yoo xiqqaate akka walitti dhiyaattaniin keessattuu ijoollee amma biyyaa dhufaa jiraniif of eeggannoo akka godhaniif himaa fi isiniin jenna. Baarakallahu fiikum. Rabbiin isaan haa teessu. Rabbiin nu hunda haa teessu. Ruhiyaan akkuma rabbiin kalee itti nama qaddara itti do'anii
of eegganno illee namni of baasu hin jiru rabbiin nama haa eegu haa ta'ullee garuu ruhiyaan abbaan waggaa hin eeydu jaani akkama himaa isaatti garuu immoo eegumsi subhaanahu wa ta'aalaa umrii namaa dabalama jechuufi miti akkuma akkana taane jedhanii ani nadaama hin taaneef jecha waa malee guyyaa rabbi isaa qabee fi bakka isaa qabame sanitti namoonni du'a wallaahi rabbiin du'ateen haa bareechu akkatimii teena shahaadaa haa godhu bakka bareedutti rabbiin haa ajjeesu galateennan hunda haa tolchu rabbiin isin haa eegu of eega haga danda'ameen isiniin jechuufi ruhiyaan nama teennaa ofiinis baate namnis baase teettee baatee ciifamee bahee gatii takka hin qabdu rabbiin gatii nutti haa godhu inshaallah obboleettii teena tanallee rahmata kadhaa rabbiin isii haa araaramu waan isiin balleessite hunda kunu guyyaa muraasa dura viidiyoo kana kagallakkiste akkanumatti bashannanaa turte jechuudha rabbiin isitti haa araaramu waan isiin balleessite hunda isii haa dhiisu jannataan haa qaanisu